Ashaaraa sabaa fi sablammootaaf uummattoota Itoophiyaa kan ta'e hidhi haaromsaa guddichi Itoophiyaa ijaarsasaaf guyyaa dhakaan bu'uuraa kaa'amirraa eegalee piroojeektii qormaatilee hedduun itti baay'achuun harkifannaa hamaan isa quunnamaa turedha. Barii jijjiiramaa hordofee tarkaanfii sirreeffamaa mootummaan fudhateen har'a hidhi haaromsaa guddichi anniisaa maddisiisuu eegaluun lammiilee Itoophiyaatti abdii gaarii horuun misiraachoo jabaa ta'us biyyoonni yaa gadii dhimma itti fayyadama qabeenya bishaanii irratti yaadota adda addaa kaasaa turaniiru. Haala itti fayyadama qabeenya bishaanii laga Abbayyaa fi waliigaltee taasifame ilaalchisuun ministeera bishaanii fi enerjii Dr. Injiinar Habtaamuu Ittafaa har'a miidiyaaleef ibsa kennaniiru. Ibsa isaaniitiinis Itoophiyaan itti fayyadamaa fi bulchiinsa qabeenya bishaanii laga Naayil irratti ejjennoo qabatte osoo hin jijjiiriin waliigalteen walta'iinsa laga Naayil gara raawwitti seenuun isaa imalli dheeraan bishaan laga Abbayyaa karaa haqa qabeessa ta'een fayyadamuuf taasifame xumuramuu himaniiru. Itti fayyadamaa fi bulchiinsa qabeenya bishaanii ilaalchisee bu'uura waliigaltee kanaan qabxiiwwan gurguddoon 15 keewwata 45 keessatti hammatamuu Dr. Injiinar Habtaamuu Ittafaa ibsaniiru. Akkaataa itti waliigaltee bishaan kana fayyadamuu dandeenyu irratti qabxiiwwan gurguddaa 15 of keessaa qabu. 15 kun immoo keessumaatii bishaan itti fayyadamuu kan ilaallatu, bishaan hoogganuu yookaan bishaan keenya misoomsuu kan ilaallatu, odeeffannoo yookaan ragaa walii kennuu kan ilaallatu dabalatee kan of keessaa qabudha. Inni kun immoo kaawwata 45 qoqqoodameetu hojiirra in oola. Kun nuuf milkaa'ina guddaadha, hojii guddaa sana nuuf fidee dhufa. Injifannoo boonsaa walooma cimsee argachuun lammiileen Itoophiyaan hundi baga gammaddan kan jedhan Dr. Injiinar Habtaamuun hammattoon kun akka milkaa'uuf qaamolee tumsa taasisaa turan hunda galateeffachuun dhimmi itti fayyadama bishaan laga Abbayyaa faayidaa waloof qofa kan yaadame ta'us karaa qajeelummaa qabuun hubatamuu akka qabu dubbataniiru. Ittaansee immoo kan dhaabbatu koomishinii guddaa kan laga kanaa kan yaa'insa kanaa biyyi hundumtuu keessatti hirmaate kan walii wajjin qabaan itti humnee deemna. Kanas immoo tumsuun gahee uummata keenyaa gahee naannoo keessa kan jirru keessumaa miidiyaaleen hawaasni keenya ogeeyyiin garaagaraa gumaachuun keenya barbaachisaa. Kana goone jennaan bishaan fayyadamuu dandeenya. Uummati keenya iddoo guddaa garuu danda'a. Dhiibbaan kanaan dura biyya gadiitti geessaa turan sunis achumatti kan dhaabbatu jechuudhaafi. Waliigaltee kanaan booda biyyoonni yaa'insa laga Naayil koomishinii waloo waan hundeessaniif milkaa'ina isaafis akkuma barame miidiyaalee fi ogeessonni akkasumas qaamoleen dhimmi ilaallatu hundi tumsa barbaachisu akka taasisanis Dr. Injiinar Habtaamuu Ittafaa gaafataniiru. Kaleessarraa eegalee waa'ee waliigaltee itti fayyadama laga bishaan Abbayyaa irratti seera ta'ee ba'uusaa irratti kaleessa kaasnee raawwanneerraa ibsaneerraa. Kanaaf uummata biyya keenyaa Itoophiyaa keessa jirru hundi keenya biyya Itoophiyaa duwwaa hin taane biyya Naayil keessa kan jirru biyyoota tokko keessa kan jirru hundi keenya seera mataa keenyaa waan ta'eef seera hunda keenya galchuu waan ta'eef baga gammaddanii namoota karaa qabachuudhaaf shoora guddaa taphattan oolmaa guddaa ooltan galata guddaa qabdu jechuun barbaada.